bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroominni kan argamu sammuu dhuwaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni baa beekumsi mad bakka haqti injire bareedummaan injiru jaamna bakka haqti injiraanne jagnummaan injiru jaan namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jira ma'ee xamanama bakka haqti jirtu tokkummaan jira ma'ee xamanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin arguu rakkina sin arguu fala sin argu kanaaf bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u. Hordoftoota koo kabajamoo akkam jirtan turtii ammaa kanaan odeeffannoon isiniif dhiyeessuuf dhufe dhimma mindaa hojjettoota mootummaa irratti kan xiyyeeffatedha. Dhiyeenya kana mootummaan federaalaa hojjettoonni mootummaa hundumtuu baatii fulbaanaa dhufuurraa eegaluudhaan mindaan isaanii kan fooyya'uuf ta'uusaa ibseera. Mindaan isaanii akka fooyya'uuf erga himamee booda maaltu jira? Maaltu jedhamaa jira? Wanni beekamu baay'eedha. Keessumattuu ammoo gatiin akka hin dabalamneef daldaltoonni karaa seeraan alaatiin oomisha irratti gatii akka hin daballeef dhaamsi darbaa jira. Qabatamaan hoo maaltu ta'e? Dhimmi ijoon baay'oota yaaddeessu daldaltoonni seeraan alaa oomisha irratti gatii dabaluu isaaniiti. Daldaltoonni oomishawwan adda addaa irratti gatii akka hin daballeef mootummaan akeekkachiisaa fi hubachiisa kennaa ture. Kanneen kana gara cinaatti dhiisuudhaan akaakuuwwan oomisha adda addaa irratti gatii dabalan akka jiran himamaatiin jira. Odeeffannoon dhimma kana irratti xiyyeeffates dhaga'amaa akka hin jiru ta'uunsaa beekamaadha. Hundumaafuu hojjettoonni mindaan isaanii fooyya'eera jedhamee gatii dabaluun shaqatoota adda addaa irratti gatii qaalessuun gonkumaa akka hin danda'amne mootummaan irra deddeebi'uudhaan himeera. Tarkaanfiinis akka jalqabame ni beekama. Baatii itti aanu keessatti egaa hojiin seeraan alaa kun kan raawwatamu yoo ta'e mootummaan hanga hayyama irraa mulqutti tarkaanfii kan fudhatu ta'uusaa beeksiseera dursuudhaan kanarraa of eeguun of qusachuun barbaachisaa ta'a jechaadha. Mindaan hojjettoota mootummaa hanga tokko fooyya'eera jechuun guutumaaf guututti jireenya fooyya'aa jiraachuu danda'u jechuu miti. Tarkaanfiin gama mootummaatiin fudhatame hanga tokko rakkoo hojjettoonni mootummaa qaban ni fura jechuudha malee guutummaatti jireenya isaanii fooyyessa jechuu miti. Kanaaf qaala'insi jireenyaa akka hin uumamneef shoora gumaachuun dirqama qaamolee dhimmi isaan ilaallatu hundaati. Kabajamtoota hordoftoota koo dhimma fooyyessa mindaa kanarratti xiyyeeffachuudhaan pirezidaantiin waldaa barsiistota Itoophiyaa Dr. Yohaannis Bantii wanti OBN itti himan jira akka hordoftaniif inni affeera turtii gaarii. Dabalii mindaa hojjettoota mootummaaf godhame gaaffii barsiisotaa kan deebiseedha jedhaniiru pirezidaantiin waldaa barsiisota Itoophiyaa Dr. Yohaannis Bantii kan immoo kan nutti himu Lijaalama Barraadha. mootummaan federaalaa birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 60 baasii gochuun ji'a fulbaanaa bara 2018 irraa eegalee mindaa hojjettoota fooyyessuu beeksisuun isaa ni beekama. OBN's dabalii mindaa hojjettoota mootummaa taasifame kana ilaalchisuun pirezidaantii waldaa barsiisota Itoophiyaa Dr. Yohaannis Bantii waliin turtii taasiseera. Pirezidaantiin waldaa barsiisota Itoophiyaa Dr. Yohaannis Bantiis dabalii mindaa mootummaan taasisee gaaffii barsiisotaa kan deebiseedha jedhan. Bifa adda addaatiin gaaffiin ka'aa ture barsiisota biraa gaaffii keenyaaf deebii argannee jennee amanna nuti. Sababiin isaa kabajamoo muummicha ministeeraa 2017 sadarkaa federaalaatti bakka bu'oota barsiisotaa kan barnoota olaanaa fi barnoota waliigalaa waliin marii godhanii jiru. Marii sana irratti anis argameen jira. Inumaayyuu gaaffiiwwan barsiisotaa fi gaaffii dhimmoota meeshaalee galtee barnoota ilaalchisee gaaffii kan dhiyeesse iyyuu anuma. Kanaaf gaafa sana wanta waadaa galantu ture. Akkaatuma gaafa sana waadaa galaniin deebiin kun kennamuu isaatti kan ilaallu waan ta'eef gaaffii keenyatti deebii argatee ni ilaalla jechuudha. Rakkoo qaala'insa jireenyaa hojjettoota mootummaa mudataa ture furuufis tarkaanfiin fudhatame kun hojjettoonnis ta'anii barsiistonni hojii isaanii qulqullinaan akka hojjetan kan onnachiisu ta'uu himan. Fedhiin kaka'umsi mootummaan rakkoo qaala'insa jireenyaa wal qabatee jiru hojjeta mootummaa haa ta'u addaanuu hawaasa
san bakka bu'ee barsiisaa haga danda'ametti deebii kennuudhaaf yaalii godhame really waan nama jajjabeessuu fi waan galteeffachiisudha. Maallaqa mana ga'u baasee isin cinaan dhaabadhaa qaanisee jireenyaa kana haga tokko hanga daddabattan godha jedhee mootummaan yeroo yaadu isa dur hojjennu caalaatti dhamaanee hojjennee jijjiirama agarsiisu hojimaata kanaan dura hojjetaa turre irraa kan fooyya'aa ta'e agarsiifna jedheetii yaada waggaa dhufu. Murtee mootummaan federaalaa dabarse kanas qaamoleen raawwachiiftonni xiyyeeffannaa itti kennu yeroo jedhame keessatti hojiirra oolchuun akka irra jiraatus dubbatu. Raawwii irratti waa dubbiin rafee gotoota malaa kun akkan taa'e dursamee wanti qaamni raawwachiisu irratti qophaa'ee ammoo guyyaafatee meerree wanti waadaan dhuganame sun akkan jedhamne asumaan dursanii irratti hojjechuun barbaachisaadha jedheen kaasaa. Gara biraatiin dhiyootti mana barumsaas waan banamuuf barsiisonni keenya qophaa'anii qopheessanii akkasumaan akka jabaatan akka hojjetan akka ka'an jedheetiin dubbata. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hunda dhageeffata. Uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kan lafa keessa jiraatu dabalate seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaan gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirritti hubatamuu qaba.